nama arrabsuu miti osoo beeytanii amala xiyyanatti bilbinaare maakii dhiisi settan ammaakiin bar steepin itti haasa'uun beeka waan hin je'uun beeka waan hin godhuun beeka bar ammata dila kana waa balleesseen beeku miidiyaarra taa'ee jechuu so akkan itti dubbadhuun beeka akka waan hin je'uun beeka waan hin godhuun beeka isini galee kana qofa beekan akka isaan jaanii deemtuu xooluu daa'ima akka jaansanii miti maakiin so isaanuu xuuxxoo bituun dandaafan warra xuuxxoo luugeen baane jechuu warra ani amma waa takka jechuun barbaadu kanaafuu ummata keenya bira dhaabbachuun dirqama wallahi warri leenca kanneen beene akka har'a leenca kanitan waamichan isin yaama jechuu waan qabdan ililli raakaastanii hanqa leenca taabtaabi waan hundi kaashaapiinis ni jira zeel ni jira warri dhengadda akkaawuntii nigdi baankiidhaan nuuf qopheessii ka oromiyaa irratti galchuun xiqqishoo ni ulfaataa jettan ustaaza kabajamaa fi jaalatamaa ka ummanni harargee amanu ummanni kutaa 11 amanu jaalatu irraa finnee jirra sanirratti waan dandeessan giftii qofaan osoo hin karaa hundaanuu namni magaalaa gizee bee karaa fedhee waa bitata waan ta'eef feetan leenca bitattan feetan akkaawuntiitti galchitan feetan zeeliin galchitan leenca qofa isiniin hin jiru waan barbaaddaniin goota. Waalaikum salaam. Daqiiqaatti kootaate gaayis. Keenya kana nutiisa cinaa dhaabbadda maakiitiyyaa dubbii siin feesisu hin dubbatiin nutuu dubbanne rabbiitu olirraa gartee sii lallabe ati wanni takka ta'ati taatu hin jirtu gurbaan quraanaan siif haa banu bismillajii itti tuqin siin jaa akkasii ganna buusii aanan qarumaan jechuu fedhe. Galatooma hundi keessanuu gaayis amma gargaarsaaf mana bannee amma gargaarsa xiqqishoo ganaadha xiqqishoo hafee amma wanni baneef qophaa'aa warri leenca keessa leenca wala geema laal akka geematti jira akka geematti laabbeeysa godhe laal irratti du'ee hirriibatti dhabee gargaarsa kana irratti duune jechuu gargaarsa kana irratti hirriibaan itti dhabee jechuu okay nama meeqa wala afaan qabnee jira saniifuu hundi keessanuu hin hafina hin hafamu seenaa hojjetamuu ta'a barana dubbadhu Muniiraatiyyaa. Okay na dhaggeeffadhu maayikii. Sababa keetitti arranfamaa jirra arranfamnuus atuuta daa'imni tunni arranfamte nuti rakkoon qabu durris arranfamaa jirra walumaa galatti kaniin jechuu barbaadu ati ilmoo daa'ima kalee dhalatte dulloonni as gubbaase arrabsu tirsitti hin dhagaamin waan isaan booda dhalatte isaan dura baate isaan dura beekamteef sitti aaranii ammas kasitti aaru oromoon seeyin tokkolleen oromoo miti aniniin beekaa araboota fa'aadha warri as gubbaa si arrabsu jiru araboota yaman irraa dur biyya teenya galee aniniin beeka takka isaanii qoradheetiin jira. Dhiisi amma firra Muniiraa kiyya dhiisiti amma waa'ee gargaarsa irraa xiqqishoo beeysa godhe gargaara. Dhiisi giseen siin jee dhiisi gaa. Muniiraa na dhaggeeffatu narra guddoo sin kabajanii beeytamii waan dhiisi siin jee tokko akkuma tokkotti dhiisan. Gargaarsa beeysa godhe. Gargaarsa beeysa godhe gargaarsa beeysa. Gargaarsa irraa beeysa godhe gaatee. Ijoolleen Oromoodhaa gargaarsa hundinuu dhufu jiranii ni dhufanii ni gargaaraasi ati gama keetitti hin galatoomis hin jaa deddeemnee mana cufnaa gargaarsa yoo mirsaa meeqarraa eegalama. Bakka sa'a Itoophiyaa sa'a sadiitti manni fallaq jedhameen banamaa akkasii jechuudha. Hangas deddeemnee ijoollee Oromoo cufsisiisnaa gurran kanneen gizee dhumte booda walii gayyaana waa takka illee ijoollee mana cufsisnee dhufna nuti isaayaa jabaadhu lubbuutiyya. Waa takka hin jeeqamin lubbuu ta'e keessa zanaaffataa jii gargaarsa guuriyaa. If keessa be gammachuun as be fuula bareedaadhaan tole sanumaan si bira dhaabbata. Shugguxii dhaabaraan shugguxii Oromoon bar wallahi waa malee shugguxii naan jedhan arraan bare shugguxummaa isinaa kan ta'e wallahi Oromoo ilaa arraan jabdu gisee naan jettan isinummaan naan jettan malee jabina kiyyallee if arkeen biyu arraa amata meeqa keessaa garuu jabina kiyya arra ifan arkee shugguxummaa kiyya arraan ifiifuu ragaa ifitti bee jechuudha. Thank you so much. Ndaam maqaa shugguxiin irraa jiran natti xiqqaatee haala deemaa jiru. Wallahi si xiqqaate. Nageti Muniiraati. Ayye. Ifkee sabe lubbu. Akkasii guys hundi keessanuu jechuun suuraa kana footoo kaafadhaa leenca kana profaayila godhadhaa anis leenca kana profaayila godhadhaa akkana jechuun gubbaa teenya gallaalalaa waan deemu hunda akkasitti kuni anas gubbarra ol beetin jira gallaalaatin jira jechuun waan ilaalu jiru isiniif gala siyaasaadha tun hunda keessanuu profaayila godhadhaa leenca kana aanaa fide kireet godheetin fide profaayil yalla profaayila godhadhaa. Hundi keessanuu profaayila godhadhaa leencaa asirra taa'u kana profaayila godhadhaati taap godha keessaafuu madaam qimamoch yenee qoonjooj profaayil daddabaa profaayila godhadhaa hundi keessanuu
يلا بروفايل جرتا ماكشا جرة والله الحمد لله بوستو دا تينيا فولدرا باقي أورجين بوتي جرتي أورجين أما أورجين تورها قطعة تبيتا إيسياتي وهم دافو غرغار سر بيسو ما قولي دفيتي نوريخي يا منجستي إن شاء الله أبشر جباد أتمان تنا ميرا خيساس وانتين جاين سنبودت دي واون ده بودت دي بنا أما خرم غرغار ساقو فقول أنا ما يشوف أنا من اللي دقني في بيسا قد تشوفين دفي توكو لما فانا ما ماكين إجنو يسيتين بيدوك أم نجاني نما أسفراراني يفدوبا تدي بتوسان أكا إنتاني يمتشلو فيه أكاسي نبي خابيبي وچي أوان أورومو أكا جولين تنيا